Har'a abdiisaa wajjiniin kun abdiisaa nyaata hojjechaa jirra jechuudha. Abdiisaa wajjin abdii sanarra nyaata hojjechaa jirti. Kottaa daawwadhaa hordoftoota kiyya hundi keessanii jechuudha. Akkanatti kunoo daa'imti nama gargaarti. Gizee tokko tokko daa'imti gaariidha kan jedhaniif dhugaadha ishee. Amma kun abdiisanii timaatimiina daakaa jirti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala akkatti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu itti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani fayyaa kooti galata waaqayyo. Kaameeraa laalatuma kun olan illee hojjechaa jira isin jedha. Daakaa jira. Timaatimii daakaa jira. Daaku malee jedha isin jedha. Maaliif abdiisaa waliin hojjennaa hojiilee hojumaan hojjennaa hojumaan rabnaa hojumaan nyaannaa hojumaan dhunnaa. እና akkuma argitan kana kaakunu amma abdiisaa wajjin nyaata hojjechaa jira jechuudha. Abdiisaa nyaata waan timaatimiina faca'aa jirti jechuudha. እና argartanii mee madaamti keessan akkatti isin gargaartii dhugaa jechuun bakka jechuun kadaamu arabaati kaateenyaa maal si gooti miti. እና daa'imti arabaa sun akkatti isin gargaartii mee akkasitti kun olaal abdiisanii hojjetaa banuu jedha kaan jedha. Wanti hin jenne jiru sin jedha. Dhugaa rabbi daa'imti gizee tokko tokko das nama jetti bar dhugaa maaliif yoo namni mana daa'imti jirre aboo gizee tokko tokko nama dabbara. Duraan yeroo mucaan kun hin jirre sanii hundi ishii timirtii deemti namni tokkichi hin jiru an akkatti mana oola jechuudha. Baay'ee na dabbara garuu amma jechuudha baay'ee na dabbaru maaliif hojjettani kana hojii iyyaa oola jechuudha. Mucaa kana hojii iyyaa oola jechuudha. Kuma argaartan kana abdii sana amma dargaggeessa ta'ee akkasuma horoon shamara qabdan illee immoo soddaa taana koota keessana dubbisa komentii na haa bakka warra shamara qabdan jechuudha. Mucaan dargaggeessa ta'ee amma maashaallah dargaggeessa fuudha ga'ee jira hunumaan qixxaatee jira. Dinnicha xabbasaa irra dinnichaa fi garaafaa jechuudha. Roozii maguluubiin hojjechaa jira waan ta'eef amma waan inni gochaa argaa jirtanii daa'imti beebarre dhugaa gizee tokko tokko daa'imti shaggeedha rabbi na nyaatu dhugaa waaqayyo jechuudha. Jechuun xiqqoo osoo haadha qabaatee ta'ee bakkuma haadha dhabe sanitti xiqqoo isheen rakkisa malee iddoo haadha qabaatee guyyaa wajjin rakkadhus galgala biraa rafaa jechuudha rakkoon qabuun. Garuu kaayaa akkuma beekamu amma laal timaatimii naa kenneedha. Waanoo nyaadhannaa dinnichi nyaadhannaa ooyii dheeruu qabdi nyaxxifachaa jirti. Nyaxxifachaa jirti. Laalama waan inni godhudha. Laalama la maammas wee dabare. Wayne maammasaa jira bare maammasaa bara. Rakkoo cimaadhaa bara. Dhugaa daa'ima bakka gizee tokko tokko daa'imti bee shaggeedha. Rabbi daa'imti shaggeedha gizee tokko tokko jechuudha. Amma kaameeraa laalaa yeroo hin beeka akka viidiyoo waraabaa yeroo hin beeka sirriitti beeka jechuudha akka viidiyoo waraabaa yeroo hin beeka jechuudha. Abdiisaa taatu miti. እና gizee tokko tokko daa'imti illee shaggeedha nama taphachiisti kuumaa nama baasti. Anamma yoo inni jiru kan odoo inni yeroo tapha deemu baay'ee na dabbara maali nama inni hin qorra jechuudha. Baay'ee qorraman garuu garsee inni jiru immoo das namidha maali walii gaffiittee taphattii si bira dhuftii televiziyoonii bira fiigaa achi fiigaa as fiigaa bakka siyaama in taphata garuu yoo inni manaa ba'e immoo manni kun akka waan namni keessa hin jirre surruu cir jedha bakka waan tokko hin jiru jechuudha. Garuu daa'imti dhugaa rabbii daa'imti baay'ee bareedduudha. Akkas isiniin jedha kaadura laakatti ishii na dhungatti si barnaa ammattis na dhungatti si jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee na jaalata anis baay'een jaaladha jechuudha. Amma haga ijoollee obboleewwan hin dhungatu sarma obboleewwan yoo na dhungadhaa jedhanii itti tufa. Ana garuu waan fe'e ta'e yoo nama ajajeeyyuu dhungadhu jedheen malee ni sarmu jechuudha. Fakkeenyaaf amma eebiluu dhungadhu jedheen dhaqiitii adda addaatti seellee dhungadhu adda addaadhaa miti adda addaa taatee fi haati biddeenaa sun jechuudha akkas jedhuuni. Abbaas dhaqii dhungadhoon jedhe dhaqeetuma bakka isaanii dhaqeetuma dhungata isaan jechuudha. Ijoolleellee ani eebiluu dhungadhoon jedheen dhaqee dhungata jechuudha. Bakka waan ajajisan nafu. Irraa nafu jechuudha. Inni akkasiin jaa daa'imti baay'ee das nama itti saniin jedha nyaata hojjechaa jira jechuudha. Sababa sanii na bira dhufee timaatimii waan facaatu kana yoo arge jechuudha waan xiqqishuma elektirikiidhaan hojjetamu kana yoo maashinii facaatu kana yoo arge fiigichaan dhufa bakka televiziyiiti yookiin immoo rakkoon qabu sin rabbashu inni deemaa gasuun dallee akkas akka daa'imaa hir'isi gochaan oolu
Televezyiiniin bira deemuuf jedhee jechuudha. Achi taa'uuf jedhee. Innaa yeroo ammoo waan sagalee akkas ta'u dhargu fiigichaa dhufe jechuudha. Makiroofis yoo waa ho'isuuf itti bante inni banu malee yoo inni banuu baate rakkoodha. Lafumaa of qaxaqaxa. Anasu banas hin jedha. Innaa akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasitti har'a fataa jennee abdiisaa kiyya wajjin abdiisaa wajjin nyaata hojjechaa oollee jechuudha. Akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya. Siniin jedha. Annaa maaliif dandeenya beektanii? Dhugaa dubbachuu fi ani hin beeku rabbi namni akka kiyyatti garuu daa'ima namaa kana wajjin rakkate hin jira laata moo ijoollee baay'ee dammoo wanuma takkitti dhala baay'ee jechuun bakka hin jiraame jechuun hunduu jimaan rakkachaa oole guyyaa garuu halkan galgala sa'aatii 24 kan simbiraa deemnee jirti ijoollee mee koomeentii alanaa kaa'amee akka kiyyatti sa'aatii 24 daa'imti simbiraa hin deemne sa'aatii 24 suma bira oolti suma bira rafti. Yoo kaateen kaatee yoo ciifteen yoo hojjetteen hojjetti. Mee akkasii warra akkasii jirtu mee koomeentii alanaa kaa'a. Nagaruu hundumtuu gaarummaadhaa fi galata waaqayyoo fayyaa qabaachuudha hunda caalaa fayyaa qabaachuudha. Fayyaa qabaataniitu yoo nama gargaaranii daa'imas danda'anii hojjetani tamasgeen namni waaqayyoon galateeffannee waan biraa galateeffachuu hin danda'u. Inna hunduma caalaa waaqayyo keenya galateeffadhuudha. Maaliif fayyaa gaafa qabaattu namni hunduu si jaalata gaafa fayyaa dhabde eenyullee haati abbaa si dhalaniitu nama hin jaalatan. Kanaaf waaqayyo haa galatoomu. Fayyaa qabnaa hin hojjennaa maal abbaasa namni gaafa fayyaa qaburra bareeda waa hundumayyuu jechuudha. Bifa soo ta'e bifti akka gisee bifti ilmi namaa kun bifti ilma namaa kana beektanii abaaboodha bara. Abaaboodha bifti ilma namaa kun jechuudha. Maaliif hojjettanii abaaboo tokko gaafa abaaba'ee bakka saniin booda moo yoo hollogeet irraa harcaamati akkasa jechuudha. Ilmi namaallee akka abaaboo san jechuudha. Maaliif yeroo xiqqoo irraa kaastee hanga dhaxxee mana 18 seentutti abaabuma shaggaa kana fakkaattu. Bakka waggaa 20 geenyaan sanni 20 ol taanan kalaas. Bifti kee akkasuma akka guddachaa deemtu sanni jijjiiramaa deema jechuudha. Baay'ee si jijjiiramaa deema. Wanti guddachaa deemtu si jijjiiramaa deema. Wanni hunduu jechuudha. Kanaaf bifti namaallee akkuma abaaboo san harca'aa deema waan ta'eef nafti namaas akkasuma dhumaa deema. Wannaanis jechuudha bareedinni ilma namaas akkasumatti harca'aa deemaa jechuudha. Na kanaafiyyuu wanni irra caalaa nama galatee ani waaqayyo kanan galateeffadhu fayyaa qofa jechuudha. Maaliif gaafa fayyaan jiraatte wanni hunduu hin jira maallaqnis hin jira. Hojjettee jiraachuu dandeechaa, fataa ittee jiraachuu dandeechaa, deemtee dandeechaa, kaachuu dandeessaa, hojjettee jiraachuu dandeessaa, waa hundumaa hojjechuu dandeessaa. Garuu gaafa fayyaa hin qabne hoo namni tokko iyyuu sin jaalatu gaafa fayyaa dhabde jechuudha. Haati fi abbaan ofii nama alchaniyyuu nama hin jaalatan gaafa san jechuudha si ifatu. Kanaaf hunduma dursa waaqayyo kan fayyaa nuu kennaa galatoomsiin jechuu barbaada. Naa obboloota koo akkasitti maali akkatti cinqamooni maalidha daa'ima wajjin hojiin ati hojjettu maalidha galata waaqayyo anamma hojiin kiyyaallee hojiin illee bareedudha. Ana jaada xiqqoo mucaa kana malee hojiin akkasuma danatti hin baa'atu galata gooftaa. Maaliif mana yoon barbaade torbanitti qulqulleessaa torbaatti yookiin gisee lama yookiin gisee takka akkuma daa'imti kun yookiin irraa rafee kun ganamas qulqulleessatan yeroo inni rafee rafa bakka sa'aatii barbaanne yoo rafnee kaane namni mucaa kana wajjin raftee maali sa'aatii kana kaatinaan jedhin jiru waan ta'eef nan galateeffadha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Maaliif bakka guyyaa misaan hojjedhu waan ta'eef rafaan oola waan ta'eef bakka tamasgeen hundumaayyuu jechuudha. Maaliif hin beekus isaanillee warra gaarii dhabu galata waaqayyo jechuudha. Kanaaf obboloota koo akkasitti jirraa jechuudha. Akkasitti abdiisaa wajjin hojjennaa turree jechuudha duratti siniin jedhaa obboloota qoonda keessanuu siniin jaalladha siniin kabajaa. Warroon immoo chaanaala kiyyaaf haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaniin maamila keenya ta'a. Yaada fi qeeqamoo yoo qabaattan ta'e immoo koomentii yalanaa kaa'uun dagatinaa siniin jedha. Siniin jaalladha siniin kabajaa hundi keessanuu baay'ee.